Okay, Diana ergite. Okay, akana. Oh my goodness. Okay. Yeah. Nanti himbari teruga rabbi. Okay, nagale amma kana akkatti fadhe. Hashi, sambodu kun jalan gogara fadna. Okay, gara galcha alaba sirriidha miti jechuudha. Qoy. Uffadhu amma kamitti uffadharee hodhaan qabu bar ganaa hodhisiisu. Ishi samboda kubbaraan akkatti kana uffattee. Assalamu alaikum ya jamaa. Shap jettee deemte jechuudha. Mashallah. Hin bareedami. Hedduu bareeda dhugaa rabbi. Faiza, thank you so much from Minnesota. Hedduu galatoomi. Thank you. Naajaan hundi keessanuu ajala naa galateeffadhaani. Video waraaba biraan gahaa. Okay, dhugaa rabbi hin beekneen garuu namatti na ergite nama as dhufu jira. Sabboontu Oromoo shugguxiidhaaf jettee ergite. Rabbi si yaadatu akka na yaadatte kanatti. Ameerikaa nama dila tokko jira garuu nama dila san keessaa na yaadachuun kan kee hedduu takka si jaaladha si kabaja. Thank you so much Faiza nu galatoomi. Na galateeffadhaani Faiza. Thank you. Dhugaa rabbi hedduu galatoomi. Thank you so much. በጣም ይትጃለደኝ ጅራ አከመለ jechu galatoomi. Okay. Mandi si favorisa guys. Ani si finergara guys taragaga. Kasha taragaga. Thank you so much. Thank you. Aileen boru nerga ara qoya khana ufadina ergitani. Thank you. Qoy zamanu eessa jirtami dubbachuu mi zamanu okay. Si hordofaan jira. Okay. Kuno follow le walitti qabnu Faizaan si WhatsApp si barreessin ture. Okay, kottu si hordofaan jira jettee. Faiza. Networkiin isin dalagu follow si deebiseetiin jira. Ergadhu galchaani guys galchaani. Hedduu bareeda dhugaa baay'ee jaaladheen jira. Shi Faiza galatoomi hedduu takka. Thank you so much. Jecha siin qabu. Fooxaan hedduu bareeddi. Okay. Oye, Maki. Welcome. Ayi zamanu baga nagaan dhufte si barbaadun ture. Galatoomi. Thank you. Ayi akkam jirta zammee nagaa qabdaa fayyaa jirta. Fayyaa nagaa walaa obboleettiiti Maki galatoomi. Yaa waa'ee dachaa sanarratti beete xiqqishoo
dubbanna jeeti silaa inillee jiraatee natti tola si galee ijoollee koomentiidhaaf iddee aduftuni. sheer godhaafi. Laal maakii teenya akkam ibseete? Wanni kuni nu ummata guddaa kana warra nuti kabajaa qabnu kana warra Harargee warra wal jaalatu kabajaa qabu kana xiqqeessuu irratti waan xiyyeeffate malee nuti ani ilaalchi kiyya ani nama keenya xiqqeessu annama wallahi hedduu kabajaa qaba annama xiqqeessuu irratti akka dalageen beeku miidiyaa kana irrattis takka ajandaa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf nama walloleetti illee hin beeku waan kana keessallee ammaan tana nuti akkaataan itti seenne waan kana ani isa kana gaafatuuf namni waan kana post godhes jalqaba anas leemiti awwan takkas post ngoone an dhimma kana gaafatuuf mucaa kana dachaas keenya qaallichi kun naasir kun akkana jaawalleen tunteetiin gaafachuu deema malee ani dhimma nuti an ijoollee teenya wallahi an ijoollee teenya ta guddattu nin fadha akka guddattus nin fadha nuti nama guddaadha ijoollee guddaa warra guddarraa baanillee immoo namni dhimma biraa Dachaas sheer godhaa gaayis yoo jiraate dachaas sheer jibbii isaa hin qabu abbuma feete sanii waan keessi yaamu jirti jaanii sheer godhaaf hundi keessanuu zamaanoo maaltu jira seete yaa akka sirra gudduttis na laali akka sirra xiqqootti akkuma birbaaddetti na laali jechuudha. Maaltu jira seete dhugaa dubbachuudhaaf namoota kabaju keessaa nama tokkodhaati. Miidiyaa feesbuuk irratti yeroo dheeraa wal beekna. Wanti ilaarraa hojjetu turtellee waan bareedaadha. Garuu maaltu jira mucaa kana keessaan wanti keessaan xumuramuu hin danda'amu ture gaayis arraba dhaaba as biratti waan badee tokko namni lubbuun jiru waan badee hin sirreessa waan ta'eefu arrabni hin barbaachisu. Tokkoffaa kan hubadhaa warri koomantii. Ilmi namni nama hojjetu waa balleessa waan ta'eefu arraba hin barbaachisu. Zamaanoo jechuun nama jabaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan guyyaa xiqqaa waan xiqqaa tokko balleesseef jettanii irratti duuluun illee isinirra hin jiraatu. Maaltu jira seeti zammii mucaa kana yeroo duraatiif mana kana dhufe osoo bikka tokkoon dhaqeen osoo akkanattuun beekame mana kana dhufeeti karaa irratti kufee maal jee bakka xiqqishoo hin dhukkuba ture namni ijoolleen hordofu asirratti waan xiqqaa tokko walitti guurree fi akkasitti waan nyaatu qarshuun 15 akkana walitti qabneef jechuudha. Sanbooda isaa guddatee isaa akkasitti wanni TV sanarratti dhiyaatu arkee natti hin gammadee akkasitti sappoortii illee hin goonaa akkaawuntii illee baafadhu kootu si qarqaarsisaa jeen tureen. Amma wallee suni ni haatee jedhamee amma namni hedduun akka hattuttis akka baalageettis akka waa hedduutti ilaalamee arrabsaa lolaa waa hedduutu jira jechuudha. Istiil jireenya isaa keessa seenanii ati ilmoo qabda jaartii ni qabda hanqa jaanii gaafatantu deemamee jechuudha. Kooni tokkoffaa wal cabsuudha. Maaliif jaartii fi ilmoo qabaachuun cabuu miti barmaakiyee? Qoy haa fixadhu gaan ni fixadhu. Wanti inni irratti xiyyeeffata waan muuziqaa waan ta'eef muuziqaa dubbachuu ilmoo ni qabda jaartii ni qabda jechuun maaliif barbaadu fedhu qabaachuu qaba fedhu dhiisuu qaba suni dhimma mataa isaatii fi dhimma jireenya mataa isaati sun tokko jee ilmoo ni qabda jaartii ni qabda ilma dhiiraa itti gamanaa gizeetti iyyan hawaasni Oromoon kutaa 11 tan daawwatu tunu akkamitti nu ilaalti ilaalcha maaliin nuuf qabdi nutumaa kanaa namni jabaan tokko nu keessaa dhabamee kamataa onin nu qabu hin jiru moo ni jira nama jechisiisa jechuudha. Naa qabadhu itti aansuudhaan nama guddaadha abbaan keenya sun nama sappoorti godhuu qabnu nama jaalannu nama kabajuudha hayyuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Keessaan qabamee dubbiin tun keessaan qabamee waan kana akkana balleessite mucaan kun ni amana badiisa ergaa amane boodallee hoolallee ta'u qabatee dhiifama akka gaafatu gootanii sirba kana nama hedduu ispoonsara ta'u jiraaf mucaa kan nama naan beeku. Maal gamaki? Qoy gaafitadhu hin dubbatta haafitadhu. Si dhaggeeffadha zammee kiyyaa yoon dogongorellee na sirreeffata rakkoon hin jiru. Hoolallee bitee abbaa keenya san dhiifama gaafatee balleesseen jira. Abbaan keenya sunillee ilma isaati sirba kana hin dhiisaaf jechuudha. Ni dhiisaaf mucaan kun dargaggeessaa dhaloota qubeetii dhaloota ol deemuu jiru. Dhaloota guddataa jirudha. Hin dhiisaaf jechuudha. Dhiifama gaafatanii walitti tolchitanii goositan. Amma asirratti isas fiddanii achis fiddanii mucaan kunis akka biratti ilaalamee hamileen isaa cabee tokkoffaa nama ispoonsara isaa godhu jira. Nama isa jajjabeessuudhaaf lafaa kee jira. Namoota hedduu jira jechuudha. Mucaan kun amma waa meeqas biratti wanni jee. Nama xiqqishoo nu keessaa guddannaan qabu mataa keessa godhuun sirriidhaa miti. Keessaan erga xumamee booda barreeffamaan illee ibsuu ni danda'a.
akkanaa bika akkanaa dogongoree dhiifama naaf godhaa jee bifa barreeffamaatiin akka kaa'u gootanii erga sirba fixee boodallee sirba jalatti sirbi sun ka'abaluuti jee akka himu gootanii sirreessuun osoo jiru asirra fiddanii bitaa mirgaan iyyuu sun sirriidha. Kana qofa naa deebisiisammee galatoom fixadhee. Ayyee amma walumaa galatti wanni si deebisu dura ilaalchi mucaa kanaa qabu haa akkamii jalqabarraa kaasee kan namni illee hubachuu qabu si galee dhiyoon tana ani mana Sabriinaa seene zamaanoo galchi koomantii jala jaaniini hoggaan ol galu maaliif nama kana hojii isaa jalqabarraa kaasee hagaan maal laaltaa beeku nama kana waan takkaan hin madaaltu guyyaa takkaan illee nama kana hin jijjiirtuun si galee mucaa kana gizee mana Sabriinaa seenu jalqaba Nasraadhaan ittiin ka'ee ilmi dhiiraa eenyummaa isaa maqaa isaa kabajaa isaa kijibaan hin jijjiiru foolooraan hin jijjiiru beekamtiin hin jijjiiru beekamtii barbaada akka dhufe jettanii akkamitti akkana jettan jee namni jalqaba lole ana zamaanoodha. Si galee zamaanoon sunii fi kaarraa kun kabiraatii miti ana nauma tokko osoon jibbiinsa mucaa kanaa qabaadhe maakii teenya mucaa kana ni gargaarra adeeroo qamar bira hojii geessina boorunaa dawwali ijoollee Astiraaliyaa fi Ameerikaa jirtu saayibota kiyyatti dawwalee maallaqa guurree fi fuunee adeeroo qamariinis wal garsiisna namni jalqaba jee zamaanoodha. Hayyee amma zamaanoo kana maaltu fidee amma gaafii edaa kana maaltu fide gaafii jettuun sii fide jalqaba irratti. Amma dhiyoon tana akkasin loleef suni mucaa san jaaladhee amma wanni biraa zamaanoo farkamtee isatti jijjiirameetii miti. Jibbinsa isaa guyyaa keessaa dhaladheetii miti. Dogongora hin qaba hin qaba. Mucaan kuni viidiyoo isaatii beeka qaallicha kana sirriitti hin beeka. Qaallicha kuni mucaa tokkoon viidiyoo nama dhugaatii geetan uummanni Oromoo haa arguu jeen. Mucaan viidiyoo mare gizee viidiyoo maru viidiyoo sana eenyu post godhe guutamaa keenya artistii kanaa post godhe guutamaa jalatti nagare gizeen guutamaa jalatti agaru jara lamaa kana ol bira gaafatuuf viidiyoon maal jetti wallee sun tiyyaa namni tokko humaa irraa hin qabu viidiyoo jettu dalage sirbi kun kan keeti moo keetii miti kana dogongorri nan godhe guddaan keessaan gaafachuu dhabuu kiyya. Ammallee irra deebi'ee dogongorri jarjarri nan godhe guddaan naasiruma kanaa fi mucaa dachaas kana walitti qabee maaliif waan kana kan godhinaa chuusu sirriidha. Garuu immoo nuti akka ijoolleen Harargee akka gartee nuti wal nyaannuuf akka xiqqee gaditti ilaalluuf akka gizee hunda nuti ajandaa feenutti akka nuti namaa gaditti lakkoonu ilaalcha akkasii sammuu keessatti nu godhuuf wanni namni nurratti hin goone hin jiru. Feetu wal cafeenaa feenu akka feene wal goona nuti nama tokko akka wallaaltootatti akka nama nuti dayyuu samaarre lammata abbaa ifa arrabsa talamaanii namaan nama arrabsa. Abbaan fadhanii dogongoraa namni kan kee hasii dogongoroo hasii qajeelu nama keeti. Si galee mucaa kanarraa rakkoo takka hin qabu an nama guddaadha an ajandallee takkaa ta'een beeku miidiyaa kanarratti namaanis walloleen beeku namas xiqqeesseen beeku hatta namni waliin xiqqeessinaa wal jaaladhaa jiru miidiyaa kana gubbatti zamaanoodha malee nama biraatii miti. More immoo emotional wal xiqqeessinee. Dachaasitti share godhamee guys dachaasitti. Wal xiqqeessinee akka nuti wal cabsinee nuti nama guddaan ta'in tokkotti gannu deebisuudhaaf ammallee namni yaadaa jiru uummanni fadhaa jirus ni jiran kun immoo isaaniif hin milkaa'u. Dachaasillee yoo ta'e obboleessa kiyya fadhu itti balleessee fadhu tumee xiqqeessullee obboleessa kiyya. Abbaan fadhe nuti mataa walitti qabachuu qabna ilaalchi ijootti nama amanu malee nama xiqqeessuu fadhuu miti. Garuu keessaan gaafatu dhabu sun badiitii jenne fudhadhaan. Kana achi moo haasawa takka hin danda'u wallahi maatii ta'e. Na'e kana jechuun badii tantee xiqqoollee taatu guddoollee taatu badii tantee jechuun nam tokko beeti. By the way zamaanoo nama hedduu wal beenudha miidiyaa feesbuuk irratti jechuudha. Guyyaa tokkollee ati jechuun akkanatti hin argine. So namni tokko ammas biratti namni nama hojjetutu waa dogongora si galee obboleessa keenya nama keenya jennee immoo maaltu jira seete laal. Gizee hedduu wanti hubachuu danda'amu tokko nama keenya jennee nama keenya kana ummata dila tokko duratti garafuu loluu minaamin sirriidhaa miti kun. Maal jechuun ilmi namaa sun hamilee qaba. Hamileen namaa takka cabdu immoo lammata waan san deebiteellee hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Guruppii jira. Guruppii namni miseenjara godhee haasa'uu danda'a. Waatsaappii guruppii godhee haasa'uu danda'a. Silkii jira. Qaamaa wal harkitanii dubbachuun ni jira jechuudha. Nama keenya jennee keenyaa karuun dhaquu miti. Namuma keenyaatutu deebisee hamaan nuti ta'a jechuudha. Yoo walirra wal fageessineetuma wanni wal jenne si galee. Kanaafuu wanti badee sirreessu namni lubbuun jiru waan badeellee sirreessuu hin danda'a. Kanaafuu hin sirreessina. Akkasitti hubadhaa. Dachaasileen obboleessa keenyaa. Wanta jiru wanta
abbaa keenya waliin jiru sanillee hin sirreessinaa jechuudha. Lolli hin barbaachisu jechuu barbaadeetan amma. Muniiraa dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baga na jira da shawar tiya. Wahe ajenda diyo tana demu jiro kada dashi kana tu ga media wa usu jira diyo tana anis karan demu jira mashkul ga diyo tana ni beita busy da ilale tuma brother bujira mucan da chasan guya duro dufe ana fati mana kai kai sa walin tenya so ne ko balle ta bacu juru mucan to konutti ka beru femi As dufe weeru duraati fi. Guya dura ana fati wajid mana kai kai sa tenya ko balle ta bacu juru nu dufe nu dukuna rukuba je guya san mallaka lete ko le